Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u kabajamtoota hordoftoota miidiyaa keenya Sofumar nageenyi keenya torbee isin haa ga'u egaa torban nagaa walitti dhaammannee adda baanee turre keessummaa biraatiinis akka walitti deebinu isin beellamnee adda baanee har'as egaa keessummaa qabannee dhiyaanneeti jirra gidduu kaayyannee jirra jechaadha naaf raduuni. Keessummaan keenya har'aa abbaa ogummaa hedduu umriin isaa xiqqaa ammoo hojii guddaa hojjetee maqaan isaa hin kaane akka hojii isaatiitti kan hin faarfamne waan argachuu malullee nama arganne ammoo hojii inni hojjeteen immoo namoonni baay'een karaa argatee beekamtii guddaa argatee waan sadarkaa gurguddaa irra warreen ga'an baay'een jiran Mootii Roobaleeti. Mootii Roobalee Mooteesaa Istiidiyoo akkasumas immoo kan ofii keessiis hin qaba. Gara boodaatti egaa waan baay'een wajjiniin haasaa turtiisa wajjiniin taasisnu egaa akka hordoftan abdii guddaa qabna. Hanga xumuraatti wajjin turaa isiniin jenna anaa dhufu isiniin jenna Mootii. Baga nagaan eegdan isiniin jedheera. Sofumar podcast naaf firtanii kabajaan iddoo kanatti naaf firkosaniif baay'ee guddaa galatooma. Yeroo gaarii waliin dabarsanii abdii qaba. Tanallee dhugi akka warra booleetti akka warra boolee. Mootiin abbaa ogummaa baay'eeti weellisaadhas qindeessaa muuziqaadhas akkam hojii kana hunda walitti hojjechuun. Hojiin kun hojii walitti dhiyoo jirudha. Hojii dipaartimentii garaagaraa irra jiru osoo hin taane wajjin deemuu danda'a warra itti amanudha isaan kun namni tokko viidiyoogiraafii irratti ogummaa namni qabu tokko muuziqaattis baay'ee dhiyoo ta'ee jiraata. Maaliif akka nama muuziqii viidiyoo hojjetutti istuudiyoo keessatti muuziqaan akkamitti akka qindeeffamu sirbii tokko qindeeffamuuf piroosesii akkamii akka barbaachisu argaan oola waan ta'eef naaf salphateera jedhee yaada. Yaa qindeessaa muuziqaa qofa miti egaa hojiin inni hojjetu baay'eedha amma salamaan kaaste qofa miti daayireektaradha piroodiisaradha weellisaadha ediitaradha waa hundadha jechaadha anuun irraa hin hir'ise malee inni itti dabalee nutti taayimuuti akkamitti gara hojii kanaa seenee. Akkuma tamma ibsite wantoota baay'eedha wanti ogummaa akka ogummaatti ani qabadhee hojjechaa jiru sababni immoo ogummaa kana akka addunyaa kanatti namni tokko ogummaa tokko irratti maaster gochuu qaba jedhamee gorfama. Waan kana otoo dhaga'uu otoo beeku garuu dirqamumaan akka ogummaa baay'ee gonfadhu kan na godhe sababa gahaan qaba. Kana booda irratti haasaa kiyya keessatti himachuu dandeessu yaada jalqabarra garuu maaliif akkamitti gara ogummaa kanatti dhufte kan jedhuufi jaalalumaa fi fedhii aartiirraa qabuun gara kanatti dhufe. Daayireektilii ani viidiyoo daayireektaran ta'a jedhee yookiin immoo editaran ta'a jedhee jalqabarra yaadee osoo hin taane haaluma carraa uumameetti fayyadamuudhaan gara kanatti dhufee isin jechuu barbaada. Akkasi. Eessatti jalqaba? Jalqaba bakkuma dhaloota kiyyaa baadiyyaa keessatti yuutuubiin kun yeroo sana badaa beekamtii hin qabu. Biyya kanatti akka ammaa kanaa miti. Yuutuubii irra galiin argaman jedhu yoo dhageen achuma barataa ta'ee viidiyoo bilbilumaan waraabee yuutuubii irratti fe'uu viloogii garaagaraa hojjechuu wantoota baadiyyaa kana keessa jijjiiran kana yeroo viidiyoo irratti maxxansu ijoolleen biyya alaa jiran kun waan kana irra deddeebii nu baasii akkana waan akkana nutti agarsiisii jechuu jalqabnaan ittuma fufee san keessa ogummaa viidiyoo waraabuu wanta tokko akkamitti miidhagsee nama biraatti agarsiisuu danda'a kan jiru sana ofuma kiyyaaf bilbilumaan shaakaluma keessa namoota akkatti waan kana laaluu hawwaniif bifa kamiinaan miidhagsee dhiyeessaan jedhu utuma shaakaluu gara ogummaa viidiyoo kanatti dhufee jechuudha jalqabarra. Dinnicha dhaabuu dhiistee viidiyoo waraabuu jalqabdee. Wanta barumsa irratti hundaa'e miti adeemsuma keessa barte malee. Amma barumsa. Asitti waa gaafachuun barbaade ture. Dinnicha dhaabuu dhiisee viidiyoo waraabuutti cehe silaa yoo ta'an investara guddaa ta'a dinnicha fa'aa gara biyya chaayinaatti fa'aa erga ture biyya dinnichaan oomishamuun beekamutti dhalatee guddatee egaa baay'een keessan kan beektan tarii Shaashamannee jechuu danda'u. Kofalees jechuu danda'u garuu dinnichi bal'inaan kan beekamu shawaa lixaa aanaa jalduuti. Mucaa jalduu ta'uusaa aran dhagee jalduutti dhalatee guddatee ammoo hojiiwwan gurguddaa hojjeteeti jira. Mee silaa otoo dinnicha oomishtee wayyamoo silaa muuziqaa kanaan hojjette kamtu kana gaabbiteen beektu? Isa kana gaabbuun ulfaataadha tarii hin beekamu. Yoo karaa maallaqaa biizinasii noo ilaalle waan gaaffii hin qabnedha. Sun irra caaluu danda'a garuu namni tokko immoo hoobii mataa isaatii waan ta'u hawwawee yeroo ta'u otuma maallaqa yoo itti dhabeetti gammada. Akkuma dura siin jedhe ani viiloogii sanas kan hojjechaa ture maasaa dinnichaa fa'aa agarsiisuudhaan jalqabne. Gaafa jalqaba viidiyoo. Maasaa dinnichi daraaree akkana fakkaata, dinnichi gaafa qotamu akkana fakkaata, gaafa faca'u akkana fakkaata jechuun umarraan eegalame. Viidiyoon kunis jecha.
Ijoolleen duratti jalqaba kaasanii YouTube irratti na argan hin beeku. Maal akka hojjetaa turre laga bishaanii fa'aa dhaqnee viidiyoo waraabnaa baadiyyaa keessa deemnee miidhagina baadiyyaa inni viidiyoo garaagaraa hojjennaa sanuma keessa dhufe. Innaa waa'ee dinnicha keenyas hin dhiisne jalqabatti. Hanga ammas wal faana deemsisaa ta'e jedhee yaada. Viidiyoo kilippii kan kee tokko achuma keessa hojjetteerta miti. Qotee nyaadhaa kan jedhu achuma albama dhugaa jedhu keessatti sirba baay'ee jaalladhu. Yaada baay'ee kaa'ama fakkeenyaaf achirratti ani qotee bulaadhaa kan jedhu sun jiraaniin sirboonni kana dura hojjetaman baay'ee isaanii qotee bulaan akkas jedhamee ofiin ala godhaniit qotee bulaa faarsu malee ani akka nama jireenya qotee bulaa sanaatti ta'anii miti kan hojjetame baay'inaan illee ani qotee bulaadha qotee nyaadhaa hin bulu gabuu elmadheen dhugaa hin beeku dheebon jedhu sana sanumarraa ka'uudhaan viidiyoo isaas maasii qeeruma achumatti waraabne. Ani qotee bulaa ani qotee bulaa. Qe'ee keessan bakkisu. Qe'ee akaakayyuu kiyyaati. Viidiyoo sanarra kan jiru paartiin dokumentii biraarra bakka biraarra galee jira. Maaliif fakkeenyaaf oomisha bunaa bakka biraarra galee jira garuu harki caallisaa viidiyoon kan waraabame. Bakka jaarsi akkatti facaasu tokko akkatti bareedu. Maatii hundi isaanii akkasuma. Maatii keessan. Bakki sun maal jedhama? Aanaa jalluu keessatti ganda sariitiiti. Sariitii. Bakka itti guddadhe jechaadha. Ayyee. Achuma keessatti horii tiksee guddadhenis. Kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya Soofu Marii ammas egaa turtiin keessan wajjiniin haa ta'u isiniin jenna waliin tura. Egaa qe'ee kee keessatti viloogii haala qonnaa argisiisuudhaan akka jalqabde nutti himtee jirta. Akkamitti dandeettii kana immoo guddistee? Akkamitti gara ogummaa kana keessatti seente? Inni kun akka anaaf muudannoo addaa ta'e waan turning point amma irra jiru kanaaf kan dhaqqabsiisedha. Yeruma sana akkuma nama viloogii miidhagina baadiyyaa osuma hojjennu muuziqaan mun ofii qindeesse kilippii hojjechuu shaakala kilippii otuma hojjennu viidiyoo kilippii hojjennee YouTube irratti feene achuma yeroo sana Vision Entertainmentiin dhiyoo banama reef. Birraa Gammadii viidiyoo sana jalatti keessa na dubbisee na barreesse. Achumaan maal waanta kun jedhee naqee dubbisee achumaan naa bilbilee har'a dhuftu malee naan jedhe. Achuun yeroo naan kenne ani lakkii kaameraallee fayyadamee hin beeku. Sirbas waraabee hin beeku. Bilbiluma harkaatiin viidiyoo waraaba malee amma kan ogummaa ittiin qabu yeroo yaada kaasnaniif ani argeera waan arge waan ta'eef callisii. Waan argite keessatti. Callisii xiqqootti iddoo akkanaatti naan jedhe istuudiyoo natti mee. Naan dhufe harkuma du'a fiyyee dhufe hojjechuu jalqabee jechaadha. Sirba eenyuuf hojjettee kan wajjin yookiin Vision Entertainment irratti? Akkanachi dhufeen yeroo sana ibiddoo jiboo. Sirba jiboo sana ani miti waraabe. Ijoollee waraaban dhaqee ilaali naan jedhee sanan dhaqee ilaale yeroo sana akka isaan waraaban kaameraa isaan fayyadaman maal kan ilaali naan jedhee dhaqee ilaale. Yeroo ilaalu sana immoo ani viloogii itti bareeda waan ta'eef iddoo waraabbii sanatti wanta taatee jiru sana viloogiidhaan ofii callisee waraabaa ture duubarraan jechaadha. Achi viidiyoo ani behind irratti callisee waraabatu sana itti ergaa ture kinu akka itti waraabamaa jira maal jedhee ergeef inni biyya alaa yeroo waan ta'eef yeroo sana waraabbii keessas baay'ee bareedatti waraabdi inni kun kilippii ta'uu danda'a. Yaada dhukaasanii jiboonis viidiyoo kana ati ediitii gootu malee viidiyoo sana ediitingii akka inni hojjedhu jibootu dirqamaan hojjedhu naan jedhe jalqaba. Viidiyoo jiboo sana abaayyee kan jedhu tokko jalqaba ediitii godhe jechuudha Vision Entertainment keessatti. Abaayyee tuun dhageessa jiboon waanuma kee odeessa. Viidiyoo hedduu wajjin hojjenne sadarkaa Gadaamdaa, Taaddala Gammachuu, Waabee Idris. Hedduudha isaan. Achitti viidiyoo hedduu ediitii godheera akkasuma waraabbis waraabeera. Achirraa kan kee immoo akkamitti bante? Inni sun eegan of danda'e nan baay'ee. Akkasumatti lakki amala aartii ogummaa kana keessatti yeroo hunda nama tokko wal fakkaata deemuun ulfaataadha maaliif namni tokko yookiin amma si wajjin hojjetaa yeroo ta'e waan fooyya'aa barbaada. Ati immoo akka inni barbaadu sanatti dhiyeessuu fi dandeessa. Saniif namni sun maal yaadaa ookee. Amma ammaatti isteeppii kan waliin deemne irraa amma immoo ebel wajjin hojjedha jedhee yaada. Akkasumatti tanaan Vision ijoollee wajjin utuma hojjetaa jiru ijoollee biraa bakka kiyyaa nama biraa buusee jechuudha. San boodaan immoo muuxannoo dura karaa viidiyoo jira waan jiruuf Mootessaa istuudiyoo kan jedhu kana banee waanan immoo akka hanqinaatti bakkuma wanti hundi akkuma gaariin jiru hanqinni bakka wayii dhabamani. Wantoota hanqina iddoo sanatti argu san immoo furmaatatti kennuudhaaf Mootessaa istuudiyoo kana banee jechuudha.
Innis immoo waan addaa gara biraa sontaan ijoolleen baay'ata hin qaban baay'inaan. Ijoolleen vision yeroo dhufan baay'een isaanii hanqina baay'ataa jedhu jala hafaa deema. Sanaaf jennee bakka ijoollee humna hin qabne yeroo dandeettii qaban jedhee yaadu. An ogummaa kan dura siin jedhe sanallee daayireektara ta'ee siinimaatoogiraafara ta'ee ediitara ta'ee kalaristii ta'ee kana hojjedheefis ijoollee kana deeggaruudhaaf jalqaba irratti. Kanaaf san booda mootii isaan haala kanaan bifa salphaadhaan milkaa'ee jechuudha. Kan eenyu jettee nama too dandeettii qabu silaa namni kun hafuun qabu waan qabu hunda nan gumaacha jettee onnee irraa kan hojjetteef egaa kophaatti baate. Jalqaba kanaan kalatti sana hojjedhe Haanna Mahammad. Maashaappiidha garuu akkuma kilippitti waraabame. Jaaladheni miti kanani sitti naafu maaliif kana rakkifta ati maalumaaf nambartu. Sirba sana viyuu baay'ee kan guddisu tokko ana baay'ee ilaalee hedduu galatoo. Haanna Mahammad sagalee bareedaa qabdii nan argaa. Maashaappii kana dura bakkuma jirtutti naannoo Haraara turte achumatti hojjetanii turan muuziqaa isaas achumatti hojjetanii viidiyoo hojjetaniiru. Ilaaleen mucoon kun dandeettii guddaa qabdi waan ta'eef otoo xiqqoo waan ta'e push goone iddoo guddaa gahuu dandeessi jechuudhaan as akka dhuftu gaafadhee audio isaas istuudiyoo geessee hojjisiisee viidiyoo isaas waraabee yuutuubii Mooteessaa istuudiyoo irratti bahee jalqaba jechuudha. Maashaappii 3 baasnee sadaffaan naannoo miiliyoona 6 ilaalameera. Ilaalamee jira. Haala kanaan dhufee jechuudha. Jaalallee akkana ta'e yaadatteertaan tala bareedu. Galanni jaalalaa yoo kana ta'e allamuunaaf gahee annama jaalachuu ansirratti jilee deemeen jaalala komadhee. Ishee hojjetteertaa akkasumas immoo hawwii tamaam. Yeroo inni viizhin yeroo jiru maashaappii ishiin viizhin biratti viidiyoo maxxansaa turte. Viizhin immoo maashaappii maxxansu waan ta'eef yeroo sana ishiidha yuutuubii ishii banee fi yuutuubii ishii irratti maashaappii maxxansaa fi ture. Haala sana jenna. Akka Oromootis haa ta'u akka aartii Itoophiyaatti immoo sirbi yeroo gabaabaa keessatti argaaf dhageettii guddaa argate tokko sirba yaa warra boolee. Boolee yaa boolee boolee yaa boolee boolee yaa boolee boolee yaa boolee. Yaa warra shaggar shaggaa yaa warra boolee xiqqoo taphannu moolee. Yaa warra boolee immoo yeroo baay'ees faarfameera maqaan isaa bakka hunda gahee jira sana duuba garuu ati jiraachuu baay'ee hin dhageenyes. Mee waa'ee sana nutti akkamitti hojjette? Ilaalamaati. Fuulduratti bahuun fedhii abbaati. Amma namni ati fedhii fuulduratti bahuu qabaattetu namni duubatti si deebisu hin jiru. Yeroon turuu danda'a yookiin waan garaagaraa ta'uu danda'a malee wanti duubatti si dhorku hin jiru karaa sanaan. Ani immoo irra caala ogummaan wanti inni hojjedhu sun bahee akka mul'atu barbaada. Fakkeenyaaf warra boolee kana hojjechuudhaaf har'a isin warra boolee kaastan malee warra boolee dura waan baay'eetu yaalame. Waan baay'eetu kan inni hojjete jechuudha. Iyyoolee sun taane mata dureen isaa birillee kan jedhu. Birillee yaa bareedu marga birraa makaalee dumbushee maana yaaddu siifanii yaalee. San dura hojjetamee sanaan baajennee eegne sanaan akka yaadnutti boodidee deebisnee warra booleedhaan akka taasisne jechuudha. Egaa warri boolee ba'e immoo birilleen immoo irra deebiitii ilaalla. Baay'ee ilaalame beekamtii argate kan namni gaafa beekamtii argatu wanti inni dhoksaatti hojjetu hundi isaayyuu fuuldura ba'a deemee waan ta'eef haala sanaan beekamtii argate san boodallee deebinee Afrikaas hojjenne jechuudha. Yaa Afrikaan waa'een galaana diimaa kana kan hojjetanii. Ilaalee dhalootaan sanyii kushii. Ilaalee mootota nuubiyaanii. Ilaalee galma siidaa sumii. Ilaalee warra qarooma. Kana hunda situ direct godhaa situ diit godhaa situ waraabaa. Yeroo sanatti meeqas sii kaffalame? Sonaata akka lamee qasii kaffalee. YouTube'n isaa amma gara miiliyoona 33 gahee jira. Mee waa'ee kana xiqqoo nutti hunda beekama. Kan jalqabaatti natti fakkaatas yeroo akkasitti ilaalamu miti. Viyuu guddaan jalqabaatti. Maaltu sitti dhaga'ame? Baay'ee si gammachiisa hojiin ati hojjette gaafa bahu baay'ee si gammachiisa. Irra caala immoo gaafa sirbii tokko akka malee ilaalamu wanti si gaddisiisu immoo osoon akkas godhee addeen jedhutu jira. Kana godha maaliif otoo kana ta'e immoo kana caala deemuu danda'a yookiin immoo
hiika garaa kana caalaa argachuu danda'an jettu jira. Gara sirba ilaalamuutti anaan sirbi na rifachiiseetoo mootiveet na godhee hojii kana keessatti sirba leencooti simbaasu kan jedhu. Simbaasu nama baay'eetti boo'e. Produkshinii Mootessa Stuudiyootiin kan jalqabaa ofishaal amma maashaappii fi waan garaagaraa fi stuudiyoo nama biraa kan biraa wajjin alatti of danda'ee Mootessa Stuudiyoo kan jalqaba uummataaf dhiyeesse sirbi ofishaalii haaraan simbaasuu leencoo guddinaati. Yoomittuu immoo jalala quufnee jibba feete mucoo caattee maqtee karaarraa dugda laatte ormanatti taate. Halkan tokkotti injiroo malee yeroo sana akkasitti ilaalamu viyuu 100,000 ilaalame halkan tokko sa'aatii 24 keessatti. Sanaaf sun baay'ee na gammachiisee baay'ees immoo ana sirriitti beeksiseera yaada. Amma fakkeenyaaf fuulduratti baatee mul'anne kan jedhu asumaan si deebisuufis nuti kan mul'achuu barbaadnu ogeessuma birattidha. Fakkeenyaaf amma namni mootii barbaadu sirriitti beeka. Maaliif ogummaa eenyutu gisa sirba kan jedhee deebee qoratee na bira dhufa. Fakkeenyaaf sirba leencoo simbaasuu gaafa baasnu bilbila kaasuu hin dandeenye. Ijoollee muuziqaa fedhii muuziqaa qaban hundi isaaniiyyuu naa bilbilaa turanii hojii bareedaa hojjettan jedhanii muuziqanyoonni gurguddaan afaan Oromoo keessa jiranillee hedduun hojii bareedaa hojjettan jedhanii akka sa'aatii sanaatti akka yeroo sanaattis immoo hojii bareedaadha. Anis ammallee waan itti boonudha. Sirbi waa'ee viyuu ati kaasteen jalqaba sanaan rifadhe malee kan warra boolee maaliif yaadaan jaamma isaa akka ilaalamu expect godheera. Sirbi sun akka sirriitti ilaalamuu fi viyuun isaas akka guddatu kan godhe keessaa kan natti fakkaatu waqtii isaati waqtiin isaa immoo yeroo irreechaati. Yeroo irreechaa irratti immoo sirbi haaraa waan eeggamuuf uummanni isaa amma bareera natti fakkaata waggaa baay'ee ulfaan sirboonni haaraa ni ba'u. Saniif natti fakkaata kan si caala beekuu baadhus. Sana qofas miti sirbicha caalaa sirbichi akka ilaalamuuf kan taasise keessaa kilipii isaati jedhee yaada. Because yeroo kooliidariin xiqqoo Finfinnee keessatti hojjetame sanaan wal qabatee fa'aa waan ilaalame natti fakkaata. Maal jetta yeroo sun irreechis gahee ture. Amma yeroo baay'ee muuziqaan bakka waan siizinii hojii wal qabatu qaba. Yeroo waqtii qaba. Amma fakkeenyaaf haala amma sa'aatii ammaa jiru kana muuziqaan haalli qilleensa muuziqaa baay'ee qorraadha. Otoo barbaade sirba baay'ee muuxannoo waggaa kana keessatti argate keessatti sirbi akka malee bareedaa hojjetteeyyuu hirtibiitii uummatichaa wajjin deemuu qaba. Ajandaan akka biyyaatti seet ta'us hin jira. Jiraachuu qaba akkasii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma gaafa ishiin haastee keessatti sirboonni nuti baasne hundi isaanii waqtii itti wal fakkaataatti beekamtii argata. Fakkeenyaaf sirbi simbaasuu kun fi sirbi sonaa warra boolee barri isaa gargaraa ta'u malee waqtii ji'a wal fakkaata keessa gallakkifaman. Waraabbii isaas yeroo wal fakkaata waraaba. Maaliif yeroo sanatti uummanni waan haaraa eega. Fakkeenyaaf amma gara ji'a akka Itoophiyaatti ji'a caamsaa kana booda birraan barii gaafa ga'u namni sirba haaraa barbaada yeroo hundayyuu. Waan haaraa maaltu eenyutu baasa sirba eenyutu baasa dhiyoo hordofa waan ta'eef yeroo akkanaatti namni sirba bareedaa argate. Beekamtii guddaa itti argata. Sirboonni hundi amma kan mana sadeen kan nagaasaallee kan leencoollee kan sonaallee waqtii wal fakkaataatti ba'an waggaan isaanii gargari yaa ta'u malee. Kanaaf yeroo irreecha eeganii gadhiisuun barbaachisaadha. Gaariidha jettee adda. Irreecha eeguu qofa osoo hin taane waan yeroo sana hojii wal qabatu ta'uu qabu. Baratameeras amma yeroo irreechaa sirba afaan Oromoo haaraa eeguun baratameera. Namni ni eega waan baay'ee sirba bareedaa eega yeroo sanatti. Kan daawwachaa jirtan sagantaa keenya Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo mootii Roobaleedha. Isa wajjin turtii bareedaa taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhumatti faana tura. Mootii Roobalee maqaadhuma jalqaba warri kee manatti si baase moo akkuma warra amma dhiyeenya kanaa jijjiiratte moo gaafa Oromoon dhufu kan akkamii hin bareeda maqichi mootii Roobalee. Maqaan hiika guddaa qaba dee yaada jetti. Fakkeenyaaf Mootessa Stuudiyoo gaafa jedhus waan callisee irra kaasoo hin taane waan hiika naa kennu. Yeroo hunda yeroo waan maqaa sana dhaga'u hiika naa kennu ta'uu qaba. Mootii Roobalee kan jedhu kun Roobalee maqaa abbaa kiyyaa isaa inni itti barreessuuti. Maqaa fakkeenyaaf inni ani maqaa kana kanan moggaase barataa kutaa 9 ta'e tanan. Otoo waa'ee aartii kana keessa hin seenin iyyuu. Yeroo sana maaliifan akkas jedhee barruu wayii jira ture barreeffama daftara durii kana irratti barreeffame. Asoosama wayiitii asoosama seenaa inni dhugaa dhee barreesse seenaa dhugaa irratti hundaa'ee barreeffamedha. Achirratti ani callisee daftara mana keessaa argeen fuudheetuman dubbise hunduma isaayyuu. Seenichi baay'ee na hawwateen guyya tokkotti dubbisee fiteen kan barreeffame Roobalee Biqilaatiin jedhee jira achirratti.
Roobalee Biqilaa kun achi gaafannaan maqaan ittiin yeroo sana barruu ittiin barreessu. Amma namni hundi yeroo baay'ee stage name jedhamee beekamu kun jira. Maqaa sana inni Roobalee Biqilaa jedhee barreesse achirratti. Gaafan gaafadhu immoo seenichis immoo kan barreeffame baranii dhaladheedha. Seenaan wayyaa kanaa jechuudha. Kanaaf baranii dhaladhee waggaansaa baranii dhaladhee ta'uunsaa akkasumas immoo waan aartii hojii wal qabatu ta'uunsaa ilaalee tanan yeroo sanatti fedhii aartii gara fuulduraa hin jiru keessa yoo barataadhaan gara fuulduraatti waan aartii keessa yoo kanan seenu ta'e maqaa kanan fayyadamadee yeroo sana lafa kaa'ee jechuudha mootii Roobalee kan jedhu kana malee maqaan sirrii kan itti waraqaa nyummarra jiru mootii Roobalee miti. Maqaan isaa mootii Dajanee jedhama maqaan sirrii kiyya. Dajanee jechuun Dajanee Baqqalaa Wayyeessaa michillee miidiyaa irratti seenaa kan barsiisu abbaa kiyyaadha jechuudha. Namuma aartii keessa jiru. Isaan illee yeroo biraa waamuun keenya. Seenaa inni irratti xiyyeeffata. Baruu nama isin jedhe kunis waan seenaati. Sana dubbiseen walaloonni barreessu argee waan garaagaraa argeen akka sana ta'uu hawwuudhaan achumaa jalqabe yaadni kun jechuudha. Akkuma immoo dura isin jedhe viidiyoo yookiin daayireektara ta'uun daayireektaran taa'ee osoo hin taane wal piroosesii keessa adeemsa keessa gara kanatti fiiltar ta'ee dhufe jechuudha waa'een kan kiyya jechuudha. Egaa hojii atanga amma hojjette keessaa tokko Sona Taakkala yaa warra Boolee akkasumas immoo waa'ee Galaana Diimaatiin wal qabatee Afrikaa jedhuu fi sana duras immoo sirboota isaa hojjetteeti jirta. Yeroo sanatti egaa warra sibira dhufanii ati immoo isaan baasteedha. So yeroo sibira dhufan akkuma warra kaawwanii sana gatiin ati gaafattu akkamii xiqqaadha moo guddaadha? Dubbiin jabaa jedhe. Waan tokko illee hin dubbatanii garuu mee akkam jettu? Dura si kaaseen ture. Fakkeenyaaf viizyinii entertainmentii yeroo jiru chaalenjiin ijoollee mudatu. Keessa tokko. Argaan ture maaliifi kilippii hojjechuun baasii guddaa baay'isa. Waan salphaatti hojjetamu miti ati sirriitti beekta. Nan beeka xiqqoo nan beeka. Daayireektarri tokko qubaatti baastee ediitara tokko qubaatti fiddee sinimaatoogiraafara fiddee ediitara fiddee kalaaristii fiddee giraafiks dizaayinerii fiddee hojjechuun artistii tokkoof baay'ee ulfaataadha. Kanaaf waan kana baajata xiqqaadhaan baajata namni sun yookiin artistiin sun danda'u xiqqaadhaan hojii immoo hojii guddaa hojjechuu. Fakkeenyaaf amma ogummaa kana hunda yeroo fudhadhu yookiin gatii daayireektarii tokko kophaatti gaafatuu danda'a kanan gaafadhu. Olmost ani fakkeenyaaf sirba Sonaa yoo fudhatte birillee dabalatee warra Boolee dabalatee kaffaltii naa kaffalame hin jiru. Akka ogummaa kiyyaatti kana hojii kanaaf kana naa kaffalte dhee fudhadhee hin jiru. Garuu hiriyummaan walitti dhiyeenya keessa hojii kana akkuma ta'etti haa baasnu jennee waliin haasofneet leencoo isaa fudhannu fakkeenyaaf sirba leencoo kan jalqabaa bakka waan meeshaa ittiin kireeffannu barbaadetti akkas godhiitti akkana goona jenna malee mana kana naa kaffaltu malee anan jedhe yeroo sanatti akkasitti jedhee sana hojjedhe hojii bareedaa argannaan akkamittiin akka itti ba'u kaalkuleetii godha fakkeenyaaf hojii kana yoon hojjedhe hojichi bareedaadha waan ta'eef namni kunoo maallaqas dhabe yoo qabaate hin gaafatama wanni hin qabu yoo dhabe garuu akkuma danda'utti hojii sana baasuudha hojiin sun erga bahee booda immoo kallattii itti fayyadamnu jiraate hin fayyadamna yoo ta'us baate immoo ittiin kun haatu nu barte. Bareeda so eegumaan kafallee viiyuun yuutuubii irratti miiliyoona 33 jechuun egaa yoo yaadamu doolaara kuma dhibba sadii something akkamitti namoonni amma gaamma ati akkasitti haa hojjettu malee artistiin isaa ta'u namni bira nama sanaa fi miti sonaa fi kanan jechaa jiru. So sanarraayyuu birri baay'ee argatte faasiin jedhanii si lolanii beekanii maaliif ana kanarraa haqillee hin jira waan ta'eef yuutuubii irratti maaltu si qunname? Amma irra caalaani ogummaa akkuma isin jedhee kana ogummaadhaan dursee nama sana baay'ee walitti dhiyaannee hiriyummaadhaan waan deemnuuf fidee natti kennee bakka akka jilli goonee ta'anii jennu osoo hin taane walitti dhiyeenyaan dhufnaa walitti dhiyeenya kanaan hojii kanan hojjennaa hin baasnaa osoo hin beekamin baay'ee fagoo ilaalamuu danda'a. Namni sun wal bira qabee ilaala. Osoo mootiin na gargaaruu baate hojii kana akkan hojjechuu dhiisuu danda'a yookiin immoo hanga nama argatee hojjetutti yeroon jalaa darbuu danda'a. Waqtiin jedhamee dura inni sunis darbuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma warra Boolee kaaste waanuma akkanaa haasofne. Sirbi kun yeroo akkanaatti bahuu qaba. Yoo kanaan ispoonsara barbaade akkana godhee yoo nan jedhee waqtiin kun hin darba. Ammas bara ittaanu eegna. Sirbichi immoo akkuma isaa agartu kondiishinaadha waan yeroon isaa darbe akka barbaadu sana sii ta'u miti. Sanaaf jennee hojjenne erga hojjetamee booda immoo yoo itti milkoofne akka ilma namaatti sammuun yaada
waan inni argachuu oomayyuu waliigaltee akkas gochuu baatte nama sana wajjin waliigaltee kana amma kan argatte jechuu baatte teenyee irra deebinee akka haarattis waliin haasofnee furmaatatti kennina jechuudha. Haaluma sana ijoollee biraas sadarkaa lolaatti nagahee hin jiru. Deebinee garuu namni komii kaasee hin jiraata. Kootuttee teessee akkasidhaa jettee itti baantee akka masara jettee miti 300 jettee doolaarichi ani argeen beeku nama sanas itti fakkaachuu danda'a waan ta'eef ilaashii kanadha. Ilaali. Dadhabbii keenya sanas ilaali. Carraa nuti uumne sanas ilaali. Kanaaf amma kana ati fayyadamu. Amma kana immoo ganaa itti ijoollee biraatti hin ba'a. Anamma waan biraa osoo hin taane ijoollee biraatti hin baasne ammas immoo deebine. Walitti dhufeenyaati artiistii sana wajjin qabdu baay'ee murteessaadha. Waa'ee gatii haasa'uudhaafis waa'ee hojii haasa'uudhaafis deebii argattee itti dayyaadha. Shisa gaafate. Walumaan gaafanne actually. Sidhaan gaafate waa'ee gatii. Waliin gaafanne. Agamma akkanumatti badaraquu goone argite. Sanuu weellisaa wajjin geenye. Yoo fete sirba kee yoo fete sirba biraa sirba jaalattu an sirba kee garuu kan hin jaaladhe sirbootaati sirbitee albama kee keessaallee kan hin jaaladhe waa'ee qonnaa. Ilmanneeti dunnaa qotanneeti jiraannaa kan namni facaasu kan maasaarratti sanyii facaasu sun immoo akkatti bareedu akkatti facaasu. Hedduu galatoomii waan jaalatteef. Naa qa'ee keessan ta'uu maa gadaftee na dhaga'e. Qotee nyaadha hin boluu agabuu ilma dheenugaa hin beeku deebuu. Qotee nyaadha hin boluu agabuu ilma dheenugaa hin beeku deebuu. Qotee nyaadha hin boluu agabuu ilma dheenugaa beeku deebuu. Bona kanan jenne saararee qotee facaasee rooba caaman jenne haarameen sassaabee galchee. Qotee bulaan maa tuffatamaa illee yaada jedhu kaastee akkamitti tuffatamna kan jedhu. By the way waaltiinsa afaanii keessatti qotee bulaan jennaa jedhameera. Qonnaan bulaa. Hiika isaas itti kennaan. So kan qotee bulu waanuma xiqqoo qotuu jedhama. Gin qonnaan garuu kan qonnaan bulaadha. Akka maqaatti yoo ilaalte taayitiliinsaa akkuma dooktar jettutti qonnaan bulaa jechuu dandeessa garuu haasawaa uummanni haasawaa keessatti garuu yeroo baay'ee qotatee bulaa horsiifatee bulaadhaan beeka. Tarii amma afaan waalta'ee keessatti jijjiiramuu danda'a. Qotee bulaan sunillee hiikni isaa isatu wayyoo qaba natti fakkaata. Qotee bulaa si wayya? Akkasii wayyoo kan qotee bulu. Qotatee bula. Eelmatee dhuga. Qonnaan bulaan immoo qonnaan bula malee qotatee qofa miti hin bulu. So qonni immoo waan baay'ee of keessaa qaba. Jedhee yaada. Ogeessonni afaanii waaltessaniidhaan hanga tokkotti garuu qonnaan bulaan jedhana qotatee bulaa yookiin immoo horsiisee bulaa biyya keenya keessatti amma dhaloota kanaaf maqaa hin bareessine jedhamee fakkeenyaaf amma maqaan silaa waan ittiin waan tokko waamtudha. Hima moggaasu maqaa dheedhanii. Hiikatti kun. Hiika yookiin afaan biraarraa fidanii hiikatti kennu. Kanaaf eeganan waa'ee afaanii xiqqoo baradhee naa galee intala kiyyaaf himan kenne malee maqaa miti. Naanaati jedha. Haasaa dheeraa ta'e. Laal maqaa qabaa maqaa ibsa qabaa. Kanaaf anaaf naati jechaadha. Anaaf naanaati jedheen. So amma fakkeenyaaf buna aannan ganamee galgalee yoo jettee wantoonni sunneen hin ta'a fakkeenyaaf wantoota akkasiitu bahaa maqaadhaaf amma kan jedhamutu ka'aa jira. Kanaaf wantoota afaanii wal qabatanii ka'an egaa ogeessonni ogeeyyonni akka muuziqaatti bara muuziqaan akka barbaadedha. Qonnaa isaan qotee bulaa dhiisee jedhee kana dhiisee qotee bulaa kana jedhullee jira qotee bulaa jedheeyyuu naa ibsina anaaf naa ibsina rakkina hin qabu. Muuziqaa keessatti si walii galtanii ani immoo addummaadhaan jabeera. Akkasitti achuun muuziqaan miira sana ibsuudha malee jechuma tokkoyyuu bakka naaboo taanaan walaloo kiyya naa simsiisera taanaan waan jechaa jiru namni sun noobateera taanaan dirqama qonnaan bulaas jedhee qotee bulaas jedhee qoo bulaas jedhee garaagarummaa anaaf hin qabu. Ani hin jenne garuu akka afaanicha baay'een kabajaa. Hundaafuu garuu mee egaa sirba kanarraa nu jetteeti jirta. Sirba jalqaba ittiin sagalee kee ittiin qarattee ittiin bareeffattee na baasee jira jettee si yaaddu kan kee itti nu dabalisin jechuuf. Namni baay'een kan beeku Rooppilaa Salaleeti.
Rophila salaalee amma koone. Isa aanan walitti simsanii beekan mootii fi sirbicha walitti hin finne. Sirbicha kophaatti beeku namoonni baay'een. Aanuun beeku amma fakkeenyaaf mana kiyya keessatti nama lama nama sadiitu iyyuu sagalee isaa sagalee waan bichaa eenyuma mucaan kun eenyuma weellisaan kun jechaan ture bakka kan rophila salaalee naannoo walaliitu. Rophila salaalee makoodi kan samiirra balaliitu. Sirbicha beekama malee weellisichi badaan beekama. Hin beekamne sababni isaas inni amma viidiyoodhaan kan hojjetame booda hojjetame erga oduun bahee booda. Awudoon immoo duruma baay'ee gaafa bahu TikTok irratti baay'ee beekame baay'ee irratti hojjetame ijoolleen irratti trendii godhanii hojjetaniiru viidiyoon sun gaafa bahee booda immoo YouTube irratti amma sana inni ilaalcha ammasii sana arganne waan ta'eef walitti hin finne namni bakka muuziqichuma gammadee dhaggeeffate oduu isaa malee viidiyoo sana hojii walitti simsiseen fudhanne kanaaf. Mee yeroo tokko bilbila kiyyaananii nama wayiitti bilbila inni dhageessa sagalee isaan sobu baran fidee silkii yeroo tokko waan biraan haasa'a garuu bilbilee. Akkasi ta'e itti himu calliseetumaan bilbilee si dhageessisa akka amantuufi bara. Achirraa kaanee immoo sagalee miidhagsituu sanarraa hangam argatte kan jedhu sanaaf immoo si gaafanna. Laalan mala. Nan sabe maqaa dubbisi kana. Haloo? Akkamii? Weellisaan ati sagalee waamichaa godhatte kun maqaan isaa eenyunni anillee godhachuun barbaade. Kaminni isa gizena ada waltu. Adumbe. Ngaladin. Ondaafu mootii roobaleedhama bakka achirra YouTube irraa bani ilaali. Ole baay'een jaalladha sirbicha. Ayyee kunoo inni weellisaan as bira jira dubbisee eegasu. Hello. Naguma akkam? Yeroo meeqaaf godhatte? Fayyaadhaa. Fayyaa sirba keessan baay'een jaalladha. Isinii mucama xiqqaa tokkodha. Galatoomishii sagalee waamichaa yeroo meeqa ture hojii meeqa turte itti argarotte? Galatoom amanamtuudha jechuudha injijjiiriin lammataa. Galatoom ayyee nagaatti. Tole chaa. Agartee miti hin beektu ishiinuu sirbichuma jaalatti malee. Ishiin beektu yeroo mara yeroo bilbilu sagalee kana waamichi wanni sagalee kana garuu anuu hin beeku ture. Hundaafuu CRBtiin isin jira amma artistoonni keenya weellistoonni keenya kanarraallee xiqqoo waa hin argatu jedhee yaada. Atakkam ofii kan keetii qabdamoo CRBtii kan namaa irratti immoo akkam? Ofii yaabaafachuuf yaalee ture garuu waan seeraa CRBtii kanaan beektaatu milkoofne kanaaf mucaan hiriyaa kiyya tokkoof han kenne isatu fe'e malee an kiyyaa miti isa wajjin immoo akkuma hiriyaatti diila goone irracha baay'ee bareedaadha. Kan daawwachaa jirtan egaa turtii weellisaa daayirektara qindeessaa muuziqaa abbaa ogummaa hedduu mucaa qaxalee mootii roobalee wajjin taasisaa jirrudha. Ammas hanga xumuraatti nu waliin tura yaada qabdan immoo karaa koomentiitiin nu biraan gaasiniin jenna ammas nu waliin tura. Turtii bareedaa waliin akka taasisaa jirru abdii guddaan qaba. Egaa sirba bareedaadha. Rophilaa salaalee kan jedhu. Mee sirba kanarraa immoo xiqqoo nu jetta. Dhaamsisaas immoo akka maal ta'e nutti himta. Rophilaa salaalee makoodi kan samiirra balaliitu. Dhaamsinan si dhaame sun sin geenye moo dhageesse toonaan himtu. Koode kosii yaadee atna yaanne moo naannoftu. Rophilaa salaalee makoodi kan samiirra balaliitu. Dhaamsinan si dhaame sun sin geenye moo dhageesse toonaan himtu. Koode kosii yaadee atna yaanne moo naannoftu. Katibu malee hin darbu. Sagaleen kakkee baay'ee bareeda. Tokkoffaa. Garuu akkamitti salaalee fi rophilaa walitti fiddee eessarraa fudhattee yaadalluuf kan uummataati moo? Yeedaloonni tachii uummataa irraa fuunee waan itti dabalame qabaa akka kallattiin akka uummataattis miti. Amma keenya jechuun rophilaa salaalee kun aayidiyaa isaa kana fudhadhe an beeku yeroo hankeetii yeroo hankeenya yeroo daa'ima turretti rophilaa salaalee biyya kee wallaalee mee birreen jedhu tokko yeroo tapha ijoollee ture. Aayidiyaa sanatu gara kanatti dhufe. Amma rophilaa salaalee kana waan akkana dhagaan jire nan beeka.
wanti yaada iyyina malee namichi deebi'ee kanaan deebisne hin beekna. Konseptiin inni guddaan namni qalbeeffachuu qabu gaafii ani gaafachaa jiru kun namni itti dubbachaa jiru kun deebi'ee kanaan deebisne hin beekama garuu akka waan deebinaa deebisuutti gaafachuu jechuudha. Roopilaa salaalee yama koodii kan samir jajjittiin jechuma baadiyyaatti ijoolleen faarfattudha. Roopilaa salaalee jedhu kun. Biyya kee wallaalee birrii isa jedhan sana gara kanatti dhufee roopilaa salaalee yama koodii kan samiirra balaliitu dhaamsi nan siif dhaame sun siin geenye moo dhageessuyyuu naan himtu waan jedhu sana akkasitti jira. An si yaadeen dhuftu. Koodii ko si yaade ati na yaanni moo naan dhuftu. Ani si yaadeedha. Ati na yaanni moo maaliif naan dhuftu akka sana jecha. Innaa sirbichi jechichi suni kan dhufe ta'uma baadiyyaatti jedhamu sana. Akka sirbaatti immoo baay'ee miidhagseera mere. Baay'ee. Jecha afaan irratti qabatamuudhas. Kanan dura isin jedhe sun jechi. Wanni inni bakka lookeeshinii itti waraabdan immoo bakka bishaan. Gafarsa bareedina. Yaa'aa. Asuma buraayyuu inni fincaan sun wanniidha. Fincaan inni gadi inni jedhu. Asuma finfinnee qarqara finfinnee gara daandii sulultatti ba'uurra jira. Bosona daandii sanarra jiru jira. Inni kaan immoo bakki kaan buraayyuudhuma. Baay'ee bareeda. Gafarsuma. Yeroo kiliipii waraabdan wanti chaalenjii ta'u maalinni amma kanaan dura muuziqaan Oromoon ittiin komatamu keessaa tokko. Lookeeshinii. Lookeeshiniidha. Koboota jaladha yeroo hunda akkasuma baadiyyaadha maalima amma xiqqoo fooyya'ee jira. Kiliippiiwwan ati hojjettes xiqqoo Afrikaattuu ceetanii immoo akkaataa itti baabura wajjin walitti dhufeenidha. Kana irratti amma yaadamettan kana guutumaan guutuu warran fudhanne keessa jiran. Maaliif? Lookeeshinii akka dhaabaa koboota jalaabaa kan jedhamu hin jiru muuziqaa irratti waan sirbi sun barbaadudha kan hojjetamu. Fakkeenyaaf sirbi sun waa'ee kobootaa sirbaati ani fooqii jalatti waraabuu hin danda'u. Kun sirba mooderni Afrikaa walaalte akkuma Afrikaa fakkaatee hojjetame iddoon isaa lookeeshinii isaa wantoonni isaa akkasuma fakkaata. Mana sadeen kan jedhamu yeroo jennus akkuma mana sadeen ta'ee waan dabalata barbaadu ta'e dabalata kennitan malee guutummaan guutuu kompiliitilii baadiyyaa dhaabaa yookiin immoo boca akka dhaabaa hin jedhu sun hin hojjetu. Akka seeramu akka fiilingii muuziqaa ni qabutti garuu sirbi hundatu immoo caakkaatti hojjetamachuu miti. Sirbi hundatu bosonatti hojjetamachuus miti. Garuu ani wanti aaru keessaa tokko immoo yeroo baay'ee kiliipii irratti kan jiru fi akkasumas immoo akka aadaa godhanii kan fudhatanii boottiin yeroo hunda Oromootu godhata kan jedhan tokko boottiin tuffiitiin illee wal qabsiisu garuu baadiyyaatti dhoqqeef bakka hundattuu hin godhatama. Akkasuma immoo Koongoon dubartoonni godhatan tokko argite aadaa Oromooti kun maaltu Koongoo fi boottii Oromoof kenna? Maaf kiliippiitiin hojjetama yeroo baay'ee mee waanuma beektu irraani? Ittuma barataman amma kiliippii yeroo hojjetamu yoo sirbichi warra boottii godhatanii sharaatan seenanis argeen jira waan ta'eef akka aadaatti fudhatanii ittiin proud ta'anii ittiin of jajaa akkamitti namni uffata aadaa Oromoo uffatee Oromoo bakka bu'ee boottii godhatee sharaatanitti mul'ata. Nama baay'ee ijoolletti nu buusuuf deemtaam. Inni maaltu bu'uun fi dubara yaada yoo qabaatan yaadannoo otoo isaan sarganee magaafan. Warri uffatanii bareeda waan uffataniif isaantu beeka. Akka garuu amma kiyyaatti sirbiin yoon yaadadu garuu sirba boottii hojjedhe yoo jiraate garuu shawaan garuu boottii uffateedhanii maaf assamilee walitti fidanii wal fakkeessan. Suni aadaa irratti mitamu akka aadaatti miti kan hojjetamu. Yoo kun bakka qonnaa ta'e bakka dhoqqeensi qaboo ta'e boottii nima godhata. Nima godhata eenyumtuu godhata. Garuu akka aadaatti uffata qulqulluu uffattee akkamitti boottii uffattee kilippii waraabbamu. Inni sun akka kiyyaatti boottiin kan kaawwatamu dhoqqee afoo yookiin waan garagaraatiif waan akkasii waraanee ta'uu danda'a sanaaf ta'uu danda'a. Sirba aadaa yoo ta'e amma fakkeenyaaf istoorii ibsuu barbaadda yoo ta'e karaakteriin ati istoorii san keessatti ibsatte sun nama baadiyyaa nama qotu yoo ta'e caammaa adidaasii uffisee qochiisuu hin danda'u. Hin dandeessu. Qotaa jira yoo ta'e dubartiin tokko kophee xaxxaftee yoo ta'e waan garagaraa goote yoo ta'e kophee hiilii kana kaawwattee sana gochuun walitti hin galu istoorii sana wajjin. Garuu akka aadaatti agarsiisaa kun aadaa Oromooti jechuu barbaadameeti yoo ta'e dogoggora ta'uu danda'a. Akka garuu seenaan achirratti ibsame sun yookiin immoo istooriin daayireektingii hojjetame sun qotee bulaadha yoo ta'e akkuma sirba amma agarsiise viidiyoo amma laalte kana boottii kaawwatanii qotaaru boottii kaawwatanii facaasaru. Sun maaliif ta'ee jireenyi isaanii sanadha. Akka sanatti jiraatu. Isaan akkasitti facaasu akkasitti qotuu akkasitti qofforu. Isaan kana lakkii Oromoon bareecha jedhee yoon kophee adidaasitti uffisee balleessedha jedhee yaada. Waan taatee iddoo sana jiru akkuma jirutti fudhachuudha. Yoo sirba seenaan ati ibsituu barbaaddu sun sana ta'e. Yoo waan kennitee sun illee barne nam bareechaatti yookiin. Wantichi suni waan ati ibsuu barbaaddu sana ta'uu qaba. Kanan dura waa'ee daayireektingii waa'ee lookeeshinii irratti si kaases kanuma wajjin wal fakkaata.
namni kun waa'ee bosona Oromiyaa faarfachaa jira yoo ta'e waa'ee magariisummaa Oromiyaa faarfachaa jira yoo ta'e Finfinnee kana dhufteetoo gamoo dheeraa kana agarsiisaatii yoo inni magaalummaa Finfinnee jajaa jirate yookiin biyyi keenya guddachaa jirti globalizationii kana yookiin waan ijaarsa kana dinqisiifachaa jajjabeessaa yeroo ta'e dirqama kiyya suni garuu yaa bosona Oromiyaa yookiin yaa magariisoo Oromiyaa magariitu yaada qaba yoo ta'e dirqama baadiyyaa deemuun kee dirqama qoboota agarsiisuun kee dirqama caakkaa bosona kana agarsiisuun kee haaluma sana ammoo kunis waa'een bootti waa'een Koongoo kunis jechaadha. Amma baratamee keessattuu shubbistootaaf keessattuu warra shamarranii kanaaf baay'inaan Koongoo makaawwachiisu. Maaliif gaawwachiisu? Maaliif kophee gogaa loonii irraa hojjetame kan babbareedu lafa gaggaa'uun uffanne maaltu Oromoof kenne kanallee sirreessuu qabdanii Tibabii yeroo baay'ee kaafamee jira miidiyaa garaagaraa irratti ogummaan kunuu kan dhufee abbaa Jifaar irraa akka ta'ee fi Minilik immoo masaraa isaatti waammatee akkaataa itti tibabii dhahan abbaa Jimmaa irraa akka baratame. Kanaaf nuti proudly tibabii uffanna. Garuu maal godhanii as fidanii akka isaanii ta'utti amantiitiin wal keessa makanii masqalii irra godhuu akka barbaadan godhuun dhufe. Garuu tibabiin kan Oromoo akka ta'ee fi akka haala sanaan ammallee Koongoo keessaa baha. Koongoo dhiisaa jechuun barbaada. Yoo bakka hojii ta'e bakka dhoqqee yoo ta'e inuma uffata namni baadiyyaatti garuu akka aadaatitti garuu kan kennameef hin jiru shaamaanis hin jiru hin beeknu tibabii uffatu. Tibabii bareedaa kuulisaa na asitti jilbaa gadi siqu shaafti guddaatiin uffatanii. Amma gara dhumaarra geenyetti jirra waan baay'ee waliin kaasnetti jirra yeroo gabaabaa keessatti yeroo qabdu baay'ee beellama biraa akka qabdu sunatti dhuftee guddaa si galateeffannaa nuti akka miidiyaa keenyaatti warra beekame qofa waamnee ittiin beekamoo otoo hin taane warra hojii gurguddaa hojjetan affeeruu carraa kennuu fi barbaanna. Ati carraa dhabdee jechuu barbaade otoo hin taane warreen hojjetan warreen hin mul'atin warreen miidiyaa adda addaa irratti dhiyaatiin baay'eetu jira warra dandeettii qaban. Sanniin baasuu keessatti soofumar miidiyaa halkaniif guyyaa hojjetaa siniin jechuu barbaanneeti namni kun hanga hojjetee isin mee quba qabaadha eessa jira maal hojjetaa akkamitti hojjetaa jira kan jedhu sanas quba qabaadha. Amma istiidiyoon kee eessadha? Maal irratti immoo caalaatti fokas gootee hojjetaa jirta? Istiidiyoon atis hedduu galatoomii carraa kanaa kennuu keetii fi anumtillee yeroo baay'ee kan itti komatamu ijoolleenis hojii qofa ittaa of baastee yaada keen ibsannee yaada kallattii baay'eetiin naakaa akkasuma immoo kallattii baay'eetiin carraa baay'ee sargadheera kan yaadheetoo waan kana ibsuu fi keessuma anumtu fi kiyyaa ofitti quufee qophiin taane waan ta'eef kanaan amma ammaattis wanni jechuu didee akka carraa gaafatti gaaffii na dhiyeessitu gammachuu guddaadhaan gara kee dhufee ammallee kanan argamu asuma magaalaa Finfinnee naannoo Hayilee Gaarmentidha istuudiyoon keenya. Kan irratti immoo irra caala hojjechaa jirru waa'ee viidiyooti. Miizik viidiyoo kan dura almost hojjennee baasaa turre amma immoo ijoolleen biraa ogeessonni biraa kan hojjetanillee artistoonni nu bira fidatu. Present gochuudhaan dhiyeessuudhaanis hojjechaa jira. YouTube keessatti. YouTube keenya irratti Mootisaa Studio kan jedhu irratti. Hordoftoota 400 fi meeqa? 53 akkasii. Kan egaa miiliyoona 33 irratti lakkaa'amedha. Mootisaa Studio irrattis yoo gadhiifachuu barbaadan kanneen maatiin taanis asumaan immoo maatii ta'uutiin hojiiwwan isaa hordofuu hin dandeessu ni jenna. Kana keessa immoo kan si gaafadhu dhiifame. Dhugaan dhugaa dubbatume. Baddeetti irraanfadhe gidduutti. Yeroo hojii kan kee hojjettuu fi kan nama yeroo hojjettu miirri isaa tokkuma gara kan keetti harkaan caaltu. Ilaaluu dandeessa. Akkana of hin caalchisne namoonni baay'een dubbatu hojiinis ilaaluu dandeessa. Amma mana hojii nama biraa baay'ee na cinqa. Hankiyya caala baay'ee na cinqa. Ijoolleen fakkeenyaaf amma daayireektara Leencoo Fiqiruu ni beekta. Yeroo hunda yeroo wal agarru yaaniin naa kaasu amma namoota biraarratti xiyyeeffattu sana osoo ofirratti xiyyeeffatte baay'ee fagoo deemta naan jedhu yeroo baay'ee. Maaliif beektaa? Hankiyya naqqaba yaa miira dhufee hin qaba. Maaliif asin jira waan ta'eef. Oromoon ofuma hojii waan ofii gaduma qaba yeroo hundaa. Amma keenya afaan istuudiyoo achuun turasii yeroo baay'ee achitti dabarsa waan ta'eef ijoolleen gara biraa gaafa dhufan lafa fagoorraa dhufuu danda'u iddoo gara rakkina baay'ee keessaa dhufu waan ta'eef isaaniif an dursa kenna gara viidiyootiinis yoo jettee karaa audiyootiinis audiyoolee baay'inaan nama biraaf hin hojjenne ofii kiyyaa albuma kiyyaa fi muuziqoota kiyya malee viidiyoodhaan garuu dhibbatti boodee kanan dubbadhu ofan caalchisan na biraatiif hojjedha. Sagalee ofii immoo yeroo baay'ee namni deebisee dhaggeeffachuu hin jaalatu. Ati akkamiin? Inni dursa akkasidha. Jalqaba gaafa jalqabdu bilbila gatis godha. Yeroo jalqabdu. Ammuma marree deebitee dhaggeeffattee yeroo keessa turtu
inni ammas taanaan bara sirba yeroo hojjennee baasuudhaaf yookiin ergaa sana malee sirba ofii dhaggeeffachuun akkasuma nama gammachiisu. Sayyoo toon taane ati ofii keetis edit goota waan ta'eef dirqama dhaggeeffachuus qabda. Sammaadha taa'ee dhaggeeffadheen edit godhee as baasee amma fakkeenyaaf sirba tokko bahuudhaaf yoo xiqqaate sirba 10-15 hojjetama. San keessaa dhaggeeffattee filtee tokkicha baasta. Yeroo ifattu baasta. Bakka hingaa kun bakka quufeera yeroo jettu bakka akka garaa kiyyaa naatee yeroo jettu baasta. Piroosesii kana keessatti immoo dirqama kee dhaggeeffatta. Jaalattus jibbitus. Maaltu mee egaa hojii hojjettu kana keessatti amma egaa hojii kanatti seentee waggaa 7 waggaa 5 guutuuf 4 ifaan ta'e keessa gara waggaa 5. Argitee si dulloomsu barbaade waggaa 5 keessee jirta. Waggaa 5 keessatti immoo hojii aartii hojjechuun chaalenjii inni qabu xiqqoo naa gala. Nan beekase amma tokko. Wanta itti laphee itti si cabsee yeroo baay'ee hojiidhuma kanatti hin deebi'u jettee itti gaabbite yookiin nan dhiisayyuu jettee yaadde jira. Hojichi akkas na godhee beeku. Namni garuu akkasii godha. Amaluma namaati. Amma fakkeenyaaf ogummaan kun miira kanaan akka natti dhaga'amu godhee hin beeku. Maaliif ogummaa kana ani carraa qabeessa dhayyuu. Salphaatti itti bahe. Fakkeenyaaf ogummaa sanaa. Siif salphaa fakkaata malee dandeettii keetu akka salphaa ta'u si taasisa. Tokkoffaa sa'aatii 24 otoo hin ciisin otoo rafiin sadarkaa shaakalaatti illee namni hojii illee yeroo maallaqa itti argattu mi'aan akka malee itti cinqamtu. Osoo maallaqa itti hojjechuu hin eegaliin osoo galii itti hin qabaatin illee sa'aatii 24 halkan otoo rafiin shaakala gochaa ture. Akkuma dura sin jedhee hojiilee ijoollee humna hin qabne illee deeggaraa ture. Kana keessatti anaan hojicha sanatti hojiin kun lakki naaf hin ta'u sadarkaa irra ga'ee hin beeku. Amala namaa fi tarii namoota wajjin hojjettu gungummii garaagaraa namni sitti quufuu dadhabu yookiin immoo akka nama hunda gammachiisuu hin dandeessu malee santu al tokko si aarsee yaada biraa keessa galchuu danda'a malee akka ogummaan gama viidiyoogiraafiitiinis yoo ta'e gama muuziqaatiinis miira akkasii keessa seenee hin beeku. Miira gammachuu ajaa'ibaa sitti dhagahame yes baguman hojii kana hojjedhe yeroo itti jette. Hojii kana sana jechuu caala bakka hojiin tokko anirra caala baay'eetti dhamaateetu amma fakkeenyaaf baay'ee hojii kana hin baay'ee yaade sadarkaa maallaqaattis baay'ee maallaqa baay'ee itti baasee dadhabbii baay'eetti dadhabee nama baay'ee hirmaachisee kan osoo hin ilaalamiin hafe baay'ee amilees cabsa. Kun bakka yaadde ga'uu dadhabuu sanarraa kan ka'e jechaadha. Kan si gammachiisus immoo hojiin akka malee itti dadhabde tokko gaafa milkaa'eetoo namoonni baay'ee daawwatan si gammachiisa. Actually alleencoo dubbatteerta. Alleencoo dubbadheera ansonaallee akkasuma fakkeenyaaf mana sadeen baay'ee itti gammade. Baay'ee na gammachiisa. Maaliif eegita? Akkuma namni siin jedhe nagaasaan duruma nagaasaa kumsaa maatiidhuma taane jalqaba dursitee otoo hojicha hojjetiin dura miira inni keessa jiru haala hojii isaa dura hojjetaa ture ilaalee waan inni barbaadu miiliyoona 1.3 jira. Baay'ee guddaadha akkan waan dura wajjin haasofnee bira qabnee gaafa ilaallu. Dandeettii guddaa qaba. Akka yaadutti hin baane. Taaddala gammachuuti qaba. Kwaayee hojjechaa turis hojiinis baandii irratti illee hojjedheera jechaa ture yeroo sanayyuu. Taaddaleen sagalee isaa baay'ee jaallata. Taaddaleen akka inni isa jalaa qabu yaadata. Hojii sana yeroo hojjennu fedhii isaa asirratti naa gala. Waan naa kaasurraa naa gala baay'ee cinqamee hojjechaa ture. Otoo bokkaan nutti rooba keessa kaameraa baadhee viidiyoo waraabaniin ture. Erga waraabni gallee innillee miira kana baay'ee itti gammadee waan ajaa'ibaa inni fakkeenyaaf waraabbii irratti iddoo waraabbitti oolaan qalama malee oolaa fidee achitti ani Oromoo qulqulluudha yeroo dayyuu gaafa gallakkamullee istiidiyoo mootii kootu gadi ba'e naan jedhe maal ta'e hojjaa jedhee yeroo gadi ba'u oolaan lammataa dhufte. Baay'ee ammaatti yeroo maqaa san kaasaa hin dagadhuuni baay'ee itti gammadeera. Waa'ee ilaalamu miti asirratti ilaalama fakkeenyaaf sirboonni miliyoona 20-30 ilaalaman jiraachuu danda'u. Kun miliyoona 1.3 ilaalamee ilaalama qofa miti waan inni barbaadu sana kennuufii danda'u jetti baay'ee hin gammada. Akka fakkeenyaatti isa kaasuu dandeessa. Hojii kana immoo obboleessa kee wajjiniin hojjettaa bal'inaanii gamaatii taatee gaafa hojjettu immoo wanti hamaanis yoo si qunname walumaan miidhamtaa gaariinis yoo ta'e walumaan fayyadamtaa. Yeroo tokko immoo gara istiidiyoo kana suusiiwwan garaagaraa bal'inaan jiranii maatiitti wajjinis yoo seenan akkasuma yoo wajjin baanis akkasuma akkan odeeffadhetti garuu suusii kamuunuu
akka hin qabamne suusii kamuu keessa akka hin jirre naa kaasaniirani hin danda'ama hojii akkasii gocha akka aadaatti immoo akka dirqamaatti namni gaafuma aartiitti dhufu suusii wayii jalqabuun akka dirqama ta'eetti illee warreen fudhatan jiran maal jettaati kanarratti? Yaada bareedaa kaastee jalqaba irratti waa'ee piroodakshinii keenya an jalqaba yeroon jalqabu sirboota jalqaba jiran hunduma isaanii ofii yaa hojjedhu malee boodarra garuu namni dabalataa gaafa barbaachisu obboleessi kiyyaa Hinsee HD'dhaan kan sooshaal miidiyaa irratti beekan editingii shaakalaa ture duruma wajjiniin inni editara keenya ta'ee piroodakshinii keessatti editaraan hojjeta boodarra immoo giraafiksii baay'ee cimaadha giraafiksii isatu hojjeta an daayirektingii fi siinimaatoogiraafii hojjedha jechuudha editingii fi giraafiksii isatu hojjeta guutummaatti eegadi amma fakkeenyaaf warra boolees gaafa kaasnu editarri isadha giraafiksii dizaayinerii isadha simmararuu kan leencoos editarri isadha giraafiksiin isadha hojiilee yuutuubii irra seenanii ilaaluu danda'u kireeditiilee jiranii gama gara suusaas araadaatiin kaaste gaafa jalqaba yaada dura dubbadheera waa'ee birraa kaaseera birraan gaafa kootu naan jedhu gaafa biyya as dhufe Finfinnee kana dhufee istiidiyoo dhaqu wantin argee rifadhee fi xiqqoo dubatti harkifachuu yaadeessadha garuu chaalenjii yeroo sana ofii kenne wanti kun osoo kana waan miira kana waan tapha kana keessan seeniin milkeessuu hin danda'ama jedhee waan ani itti amaneef fakkeenya nama biraaf illee fakkeenya ta'uudha fakkeenyaaf obboleessa kiyyan hojjisiisa obboleessa kiyya wajjin taa'ee waan ani godhuudha inni irra deebi'ee waan ta'eef quxisuudha daa'ima xiqqaadha baay'een kanaaf sana surma itti seenuu dhiisuudhaaf kanaan ijoollee wajjin jalqabnee kan kallattii baay'eetti otoo gummaa guddaa qabanii osoo dandeettii addaa qabanii barnoota guddaa osoo qabanii kan itti miidhaman waan argeef sanarraa bilisadha. Warreen ati hojjetteef ani beekuyyuu sonaan homaa araada tokko qabu. Leenconis akkasuma nama hojjeta nagaasaanis akkasii warra kanneen waraanaan hin beekudha tarii waraanaan hin beekne. Hundi isaanii akkuma sanadha. Ijoolleen haa walgazuullee fudhachuu dandeessu ijoolleen ani wajjin hojjedhee inni walitti nu fidus isa kana inni dura siin jedhee hojii tokko jechuudha dura wal argitee wajjin teessee wajjin dabarsite waan ta'eef yeroo kanatti waan isaan barbaadan sana guutuuf hin dandeenye taanaan danda'anii na wajjin taa'anii jiran ana halkan sa'aatii hanga 9:10 teenyee ediit goona yoo ta'e bishaanuma dhugnee akkanumatti kinoo taphannee ediit goona. Maatii wajjin hojjechuun kees kanaaf carraa qabanatti fakkaata wanta akkasii yeroo godhamu maatii jalaa dhukkatama mitiire ati immoo booliisi keessuma waliin jira. Tokko aan jalqaba irratti ofii kiyyaafiyyuu sitti meera jalquma murannoo ni qabuyyuu sanarraa bilisa ta'udha. Yaa jalqaba irratti nu kaaste yeroo tokko waan fakkeenyaaf yoo qaxaramtee hojjettee too mana kanatti kuni ta'uu baate jettee toon ofii kiyyaa immoo bane kana sirreessa wantoota jettutu akka sana ta'uu taasise kan biraa immoo muuziqaan guyyaa hojjetamuu hin danda'u halkan malee. Hin danda'amu. Jechuun seera muuziqaan waan ani hin beekne yeroo baay'ee gaaffii wanta natti ta'u muuziqaan halkan malee guyyaan hojjetamu jedhee yaadu because fakkeenyaaf halkan hojjetama maybe yeroo attentionii ta'uu danda'a naannoo akka hin jeeqneef garuu immoo istiidiyoon gaafa hojjetamu sagaleen akka alambaaniifis in hojjetama garuu fakkeenyaaf amma dubartoonni dahanii dubartoonni haadha warraa ta'an jaarsa isaanii dhiisanii istiidiyoo buluu wantoonni kunniin chaalenjiidha keessattuu artistoota dubartootaatiif. Akkasuma dheera bultii qabuufis akkasuma halkan taa'ee yeroo hunda istiidiyoo halkan baay'ee rakkisaa waan ta'eef halkan akka ta'uuf maybe araadni kunillee jiraachuu danda'a. Ati immoo istiidiyoo guyyaadha moo kan keegan guyyaati moo kan galgalaati siin jechuufan? Ani guutummaan guutti maamila kiyya kanan keessummeessu guyyaa qofadha. Galgala speeshaal keezii yoo jiraate malee yookiin wanti dafee dhaqqaboo jedhame malee istiidiyoo keessatti halkan wanti wajjin dabarsinu hin jiru. Guyyaa qofadha. Kanaaf warreen guyyaa hojjechuu barbaadan. Garuu warri halkan hojjetaniif immoo tarii akka namni misunderstanding hin uumamneef. No always yeroo hunda jechuu miti. Yeroo fakkeenyaaf halkan maaliif filatama beektaa? Fakkeenyaaf amma nuti guyyaa waraabaa irraa bilbila kee dhaqxee otoo ilaaltee miskoola 20-30 jira. Halkan gaafa hojjettu garuu namni inni kaan hin rafa namni sitti bilbilu hin jiru sammuun kenkee sanarratti qofa xiyyeeffata. Kun isa tokko isa hundeensaa isa kanadha. Waa'een araadaa kana wajjin wal qabatu osoo hin taane namni halkan kan filatuuf guyyaa sammuun humti keeyyuu achi dhaquu laata siin jedha. Kee akkas godhuu laata siin jedha. Gadi ba'ee si godha guyyaa yeroo teessu. Yookiin immoo bakka filannoo baay'ee jira guyyaa. Nama wayii si bilbilaa wal agarra siin jedha. Iddoo kanaan guyyaa sagantaa baay'ee jira waan ta'eef alarra. Galgala taanaan garuu
murtoo hankeeti yoo taa'uu barbaadde hin teessa yoo dhiiste rafuu dandeessa araanni immoo kana keessa kan dhufeef namoonni tokko hirriba turuu barbaadu hirriba akka rafneef fayyadamu sunis immoo akka abbaattidha namni anima shaakalaan fide amma hirriba osoo waan tokko fayyadamin turuu danda'u an sa'aatii afur dandeenye darbu ture dura barataa yeroo turetti dabtara gaafan akkas baasu hirriba na qaba san shaakala keessa dhufuu danda'a namoonni kan garuu kana warri filataniitoo karaa susii kanaan yookiin immoo jumaa kanaan turuu barbaadan jiru gaa murtoon kan abbaati. Sirboonni baay'een kan durii sirbaman hanga ammaattis kan dhaggeeffataman ni jiru. Sirboonni amma garuu samuunuma itti bahee dhaggeeffatamanii kaachumaan badanis jiru. Ka itti fufiinsaan dhagaamanis ni jiru. Akka ogeessatti kun maaliidhaaf jettee yaaddatti? Fakkeenyaaf sirbii umurii amma ammaatti sirbi durii amma dhaggeeffatamaa jiru fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf sirba kamii jettee yaanni kee gama kooti yaanni koo fakkeenyaaf fudhatamee sirbi kun yeroo sana ammam dhaggeeffatame an jedhu kaalkuleet gochuu qabda yeroo sanatti akka amma sirbii tokko amma sirboonni amma ba'an kun kan amma maan dhaggeeffatamee hin jiru yeroo wayimmoo yeroo itti isaan baay'ee dhaggeeffataman jiru amma sirboonni amma dhaggeeffataman kun baay'inaan yeroo sanatti warri sirriitti beekaman illee jiru an artistiin sun naan dhaggeeffatamne kaasittiin kiyya naan gurguramne dhee muuziqaa keessa bahee ta'uu danda'a amilee cabee keessa bahee ture ta'uu danda'a garuu taayimii itti sirbii sun miira uummataa wajjin walitti wal simeetu dhaggeeffatamuu dhufee tokkicha immoo sirbi baay'ee dhaggeeffatamnaan hin dagatamu baay'ee umurii dheeraa jiraata. Keessattuu sirboon amma tokkoffaa kan miidhaa sirba akka yeroo dheeraan daawwatamne kan godhu ajandaa yerooti sabbar ziinaa akka ta'e jira amma information beekaa kan durii garuu ergaan isaaniis amma fakkeenyaaf sirba gabii da'u yoo harmeedhaaf sirbame sun hanga ammaatti umurii guutuu jiraata kan dhaga'amu ergaan isaaniillee jabaadhaa natti fakkaata akka ammaatti yeroo irratti hundaa'e otoo hin taane ergama isaa irratti waan hundaa'e natti fakkaata. Sirruma akkasuma amma muuziqaan siizinaa yookiin waqtaawwiidha waan haala waqtii wajjin wal qabatudha. Waan yeroo hojjettu waan waqtii irra darbu yoo hojjette dhaggeeffatamee darba akkuma sana jechuudha. Amma sirbi immoo umurii guutuu jiraatu sirba ajandaa umurii guutuu yoo ta'edha. Waa'een haadhaa waan umurii guutuuti dhalachuu hin hafu. Kanaaf namni daa'imni dhalatu hundi waa'ee harmee isaa faarfachuu niisu sanaaf haala sanaan itti fufaa jechuudha. Waan gaarii naa kaastee iyyuu waa'ee haadha keessi gaafachuuf anaa jedhu waa'ee sirba haadhaa kaastee umrii daa'imummaa jechuun yeroo baay'een bilchaannetti hojii kana keessa seentee yeroo sana meebii waggaa 21 taata yookiin 21 yeroo sanatti immoo sanuu jaldutti dhalattee guddattee akkasitti finfinneetti dhuftee hojjechuun hin yaadamu jedhee yaada meebii gaa dhaloonni keessa as dhiyeenya waan ta'eef waan baay'ee akkuma ati jette bilbila waraabuu waan baay'ee teeknooloojiitti baay'ee dhiyoo waan taateef san argatte akkuma baateen haati kee maal siin jette mana gaafa baatu gaafa hojii kee argitu kan natti hojjedhu yookiin sirba kee dhageessu. Jalqaba kaasee madhumaatti na waliin jirti ishiin. Amma osoo inni asofnatee sa'aatii dheeraan nungoo waan ta'eef baay'ee kanaafan irra darbu malee waa'ee mootisaa istuudiyoo dabalatee waa'ee muuziqaa kiyya dabalatee waan hunda wajjiniin hanga har'aatti illee na wajjin jirti. Gaafa birraan akkasina bilbilee kootu istuudiyoo akkasinaan jedhu sanallee namni jalqaba mariisisa ishiidha. Amma akkasidha kootu naan jedhee maal jennaan isa kanallee ana miti abbaa kee dubbisiiti inni osii ejjame deeminaan jette. Yeroo isaa immoo koronaa ture. Anama yeroo sana barataa yuunivarsiitii beektaa? Yuunivarsiitii Finfinnee kana baradha saayinsii fi teekinooloojii. Achi koronaan dhufee biyyatti deebi'e. Ani gibbii ture biyyatti deebi'e. Finfinnee kanas badaan beeku yoo gibbii seennee achuma keessa jiraanna waan ta'eef. Saayinsii teekinooloojii dipaartimentii siviil injinaringiidhaan yuunivarsiitii Addis Ababa saayinsii teekinooloojii digirii jalqabaa achitti barachaa ture yeroo sana koronaa sana. Koronaan biyyatti deebinee yeroo koronaa sana kan waan kana hojjechaa ture kan birraanis naa bilbile. Gaafa dhufu ishiin amma yeroo sanatti waan na barbaachisu yeroo bilbila sanallee bilbila itti waraabusan akkatti boochisee bichisiise anatti beeka. Ishiinis deebistee bituudhaaf ammoo. Ishiinillee dhibbaan dhibbatti inatti amanti. Fakkeenyaaf amma gaafa istuudiyoo mootisaa istuudiyoo jalqaba bayeetu nan ijaara jedhu kaapitaalli waan hanqatillee itti boo'ina akkas ta'eera torban itti deebi'a jeetti deebi'a fi dibirree amma kana dinnicha gurgurchiiste qotiyoo gurgurchiise tanan kompiitara jalqabaallee bichisiise
Maayikiin jalqaba ittiin Bituu biloogii miti garuu qotiyyicha deebistee bituudha malee rakkoon hin jiru. Qotiyyicha gurgurchiisuun rakkoo hin qabu. Deebistee bituudha malee. Amma maazariin kiyya barsiistuudha. Faazariinis barsiisaadha. Garuu jireenya baadiyyaatti achi keessa jiraatu faazariin achi dhalatee guddates waan ta'eef maasii qonnaa qabu hin qotu. Mindaan asiin haadha keetii jira. Mindaa warra mindaatu beeka garuu qonna keessattis hin jiru isaan. Anis achuma keessatti guddadhee maazariin garuu nama magaalaattis baratteettis waan nama yaada ani kaasuuf sana. Maal barsiisu? Barsiistuu maatimaatiksiiti. Sanuu otosa. Jaba. Maazariin barsiisaa keemistiriiti. Warra saayinsii taates immoo saayinsii fi wanni siivil injinaringii teekinooloojii. Kanaaf jalqaba irraa makeen viloogiin hojjedhe yeroo isin jedhe sana bilbila nama barbaachisadee ishumatu naa bite. Maayikiin jalqaba itti viloogii kana wanni jalqaba irraa kaastee waan ta'e amma ijoolleen baay'een akka fakkeenyaatti waan kaasu otoo maatii hin gaafatu maatiin hin didaan waan godhamu sana hin diduun maaliif beektaa fakkeenyaaf jalqaba waan maallaqa xiqqaadhaan bitamu wayii gaafattee sii kenname waan sana maal ittiin gooteen jedhu. Hojjettee agarsiistee waan anamma sana laaluudhaan maallaqa sadarkaa maallaqa guddaatti illee gaafan gaafadhu amananii dhibbatti kan wajjin amma irraatti illee jiran jechaadha. Kanaaf maazarii yeroo hundaa wajjin jirti. Baay'ee galatoomii. Mee isaan dura jalqaba galateeffadhuuti namni galateeffachuu jirtu yoo jiraate as ga'uu keetiif warreen si duuba turanii galateeffadhuuti dhaamsa qabdu moo walii galaan dhaamta? Akkuma amma haasa keenya jalqabne maatiin kiyya anaaf sadarkaa kana ga'uudhaaf iddoo guddaa taphatanii na barsiisuun isaanii qofti gaawatoo ta'ee jiru sadarkaa waan an barbaadullee hanga humna isaanii na cinaa turanii sadarkaa gorsaatti sadarkaa hanga kaapitaalli isaanii danda'etti kompiitara jalqaba itti fayyadamaa ture waan hunda isaan tunaaf bite maatiin kee guddaa haa galatoomanii dirqama isaanii baataniiru waan ta'eef san bira darbee immoo waan amma industirii muuziqaa amma sadarkaa irra jiru kanaaf tarningi poointii cimaa kan naatee Birraa Gammadii yookiin hundeessaa viizhin entertainment iddoo sana fuudhee poteenshaalii kiyyatti qofa amanuudhaan sadarkaa carraa bal'aa naa kennee anillee carraa sana fayyadamee sadarkaa kanarra geera. Kanaaf namni yeroo hunda galateeffadhu akkasuma maatiin kiyyallee dadhabbii isaanii firiitti godhe nama kanadha waan ta'eef guddaa galateeffachuun barbaada. San bira darbee ijoolleen hiriyoonni koo ogummaa kana keessatti waliin dabarsinee maqaa isaanii warreen kaasuu barbaadu kan akka Leencoo Fiqiruu kan akka Eliyaas Kabbada ijoolleen gama muuziqaatiin jiran hundi isaanii yaada naa kennanii waan hunda dinqisiifannaas ta'e waan an sirreessu naa qoodaa turanii sanaan immoo milkaa'ina amma agartan kanarra geera gara fuulduraattis immoo waan guddaa akkan hojjedhuuf warra hamilee naa ta'an artistoonni ana waliin hojjettan maamila taatanii Mootessaa Istuudiyoo filattanii hojjettan hundi keessan iddoo galatoomaa sabskraayibaroonni Mootessaa Istuudiyoo namoonni 453 hundi keessanillee galatoomaa jechuu barbaada. Soofumar Poodkaast illee carraa kana naa kennuu keessaniif iddoo bareedaa kan istuudiyoo miidhagaa waan kwaalitii qabuun dhuftee atis keessattuu immoo keessummaa warra jalqabaarra ta'u kiyya baay'een galatoomi siin jedha siinillee hedduu galatoomiitillee gaaffii miidhagaa gaaffii chaalenjii nama godhu baay'ee gaafachuu danda'a waliin turte hedduu galatoomi. Egaa abbaa ogummaa baay'ee kan ta'e mootii Roobalii wajjin turtii bareedaa taasifneetii jirra. Miidiyaa Soofumar sabskiraayib godhaa maatii taa'aa isiniin jenna. Torban keessummaa biraa waliin walitti deebina. Torban gaarii.